Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya duusin nageessisuun eegalee itti fufaa. Amma gara guyyaa gootota Oromoo eebila 15 sababeeffachuudhaan ibsa gabaabaa ayidureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa TV ONN fi sagalee bilisummaa Oromoof laatanitti isin dabarsinaa nu faana tura. Guyyaa gootota ayyaana adda bilisummaa Oromoo ayyaaneffatu keessaa isa olaanaa fi kabajamaa isa guddaadha. Ayyaanni kun sababa qaba. Keessattuu seenaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti falmaa hidhannootti dhiibamne bara 76 qabsoon hidhannoo jalqabe keessatti karaa bahaa didha hedduutu quunname dhaaba kana. Tokkoffaa mootummaa Somaaliyaa fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akkasitti ukkaamsanii qabsoo kana balleessuuf wareegama guddaatu baafame. Sana keessaa bahamee hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo Hayduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Magarsaa Barii, Taanaa Hayduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Gadaa Gammadaa akkasumas miseensota hoogganaa warra ta'anii Jaal Boomaa Mitukuufaa fi kaanis dabalatee nama 10 bakka tokko Shiniggaatti 1980tti dhabne. Isaan kun dirqamaaf gara Somaaliyaatti socho'aa jiranii Shiniggaatti warra shiftoota Somaalee galbee dirraatii hafan irraatiin bakka tokkotti wareegamanii yeroo wareegamanitti isaan kana yeroo qabanitti bakka lamatti baasanii warra kiristaanaa fi islaama jedhaati adda nuu baasaa jennaan nuti Oromoota miseensota adda bilisummaa Oromooti ka qabsoo bilisummaa uummata Oromootiif wal faana hiriirree jirrudha. Kanaaf kaayyoo tokkoof akka Oromootti jirra amantiin kamata mataa keenyaatti addan baanu jedhanii bakka tokkotti isaan fixanii erga isaan bakka adda wal baasuu didanii inni kun seena qabeessaa fi guddoo qabsoo bilisummaa Oromoo ka miidhee fi ka madeesse ture. Tokko kana isa kana keessaati bahamee 83 ayyaanni kun akka kabajamu yeroo murtaa'e keessatti achirraatii jalqabee ayyaanni kun kabajamaa jechuudha. Jaallan keenya nama 10 bakka tokkotti tokkummaa amantiidhaan addan baanu gandaanii fi bakka dhalootaan addan baanu kaayyoo bilisummaa Oromootiif baane Oromummaa keenya qabanne jedhanii kuni Oromoodhaa fi dhaamsa guddicha ka lafa kaayee darbedha jechuudha. Kanaaf gabajaa guddaa ulfaataa qabatee ka deemu sanarra dhaabbatamee yeroo murtaa'utti kanneen qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegaman hunda guyyaan kun eebila 15 guyyaa isaanitti wareegaman akka gootota Oromoo wareegaman kana akka yaadannuuf bara baraan akka kabajamu murtaa'ee adda bilisummaa Oromoo keessatti kabajamaa as gahee kabajama kana keessatti egaa deemee ayyaana sabaa ka Oromoo ta'ee jira. Sabni kunis sababaa qaba jechuudha. Dirree falmaa qofaa keessatti osoo hin taane deemsa keessa ummati Oromoo dhaaba kana jala hiriiruudhaan qabsoo kana keessatti hirmaannaa godhu keessatti
kumaatamaan kan lakkaa'amu wareegama as geenye har'allee wareegama baasaa jirra. Kana keessatti dargaggooti qeerroo bilisummaa Oromoo waggootan 10 darban kana keessatti immoo gooblaa qabsoo addaa ka dargaggoota Oromoo ka guutummaa Oromiyaa keessatti sochoosee hanga har'aa qabsoo kana fuulduratti deemsisaa jiru kana keessatti qooda guddaa kennuun kabajaa wareegama guddaa ulfaataa baasanii haa fudhannu. Gandi wareegama hin baafne hin jiru kana keessatti Oromiyaa keessatti amma yoo akka fakkiitti fudhannee jaagamaa badhaanee Ambootti wareegame gaafanni wareegamu dargaggoota 1,800 ol lakkaa'amutu reeffa isaarra tarkaanfatee waadaa walii galee waan itti wareegame kana bakkaan gahuudhaaf jechuudha. Amboo keessatti egaa ergasiitii fi sana dura kan wareegaman lakkoofsa guddaadha. Achuma kiiloomeetirii 25 gara dhiyaatti deemte magaalaa Gudartu jira. Achitti ka wareegame xiqqaa miti jechuudha. Achuma darbitee immoo Tokkee darbee Geedoo, Jaajii, Baakoo akkasitti gandeen Oromiyaa Amboorraa kaaftee gara dhiyaatti, Amboorraa kaaftee gara kibbaatti, Amboorraa kaaftee gara kaabaatti, gara bahaatti yoo deemte ganda hunda ganda tokkorraa ganda tokkotti yoo darbite gandeen kana keessatti dargaggooti wareegamaniiru jechuudha. Kana hundatti yaadannaa waraanni bilisummaa Oromoo gaafa Jaal-Elamoo Qilxuu wareegameeti kaasee gaafasii kaafnee qabsoo hidhannoo adda bilisummaa Oromooti ka jennu malee sana dura falmaa diddaa gabrummaatiin diddaa Baalee keessatti ka Jeneraal Waaqoo Guutuufaa hooggananiin nama hedduutu wareegama lakkoofsa guddaadha. Wareegama kana hunda yaadannaa qabsaa'onni hedduun akka Jaarraa Abbaa Gadaafaa gandeen Oromoo hedduu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo fi kanneen bilisummaa Oromoo falmani bakkatti isaanii wareegamanii hin jiru jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Birruu ka otoo falmuu diinaan qabamee ajjeefamee lakkoofsa guddaadha. Kana hundatti yaadannaa. Kabara kanaa egaa akkuma beektanii biyya galleerraa kun immoo injifannoo tokkorraa tokkotti darbee ayyaana kana biyya kana keessattii fi Oromiyaa keessatti kabajachuu keenyaaf nuti warri hafnee carraa guddaa fi injifannoo guddaadha hunda keenyaaf. Kanaaf Oromoon hundi akka sabaatti kabajaa guddaa ka xiqqaa guddaa ijoollee daa'imman otoo nafiin ka qabsoo kanatti wareegamaa ba'anii fi har'allee baay'ee kan nama gaddisiisu wareegamaa jiranidha. Keessaa ba'anii yeroo jennu keessatti isa kanaaf wareegamni ulfaataan ba'aa jira jechuudha. Haa ta'uuti wareegamni kun bilaash hin hafne ummati Oromoo waan hedduu harkasaa galfateera. Kana keessatti waan hin gadi jabeessee himuu barbaadu ummati Oromoo kafalmaa jiruu fi irratti qabsoo gochaa jiru sirna cunqursaati. Sirna diriiree jirudha. Isa kana ammallee xumuratti hin goone sirna cunqursaa kana. Sirna kana wajjin wal qabaa jira malee ummati Oromoo ummata kamuu irratti taargeet godhatee ummata kamuu irratti falmaas hin qabu, lolas hin qabu. Ummata Amaaraa wajjin waggaa dheeraa Oromiyaa keessa nagaadhaan jiraate ammallee nagaadhaan jiraataa jira. Ummata Tigree wajjin nagaadhaan jiraataa jira. Ummatoota saboota hedduu Oromiyaa keessa jiran ufitti hammatee waliin nagaadhaan jiraate nagaan bahee nagaan galaa jira. Akkasumas qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo naannoo falmaa godhu hunda keessatti ummataaf kabajaa qabuu fi tika gochuu keessatti beekamaadha. Kanaafuu seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti ummata naannoo kamittuu taargeet godhame tarkaanfii fudhatamee hin jiru. Haa ta'uuti kanneen kana nu hubannee olola hedduu adda bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo irratti oofanii tuttuqaa godhan ka fudhataman qabnee fi dhugaan keessa hin jirre maqaa xureessii fi maqaa balleessii adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jirudha. Gara fuulduraattis hundaatiif dhaamsa nuti qabnu falmaan keenya
sirna cunqursaa ofirraa ganne bilisummaa keenya gonfatu. Kun immoo uummata kamuu ka taarget godhatee fi dantaa uummata kamuu irratti ka qiyaafate miti kanuma akka nu hubatan barbaanna jechuudha. Fayyaa ta'aa ulfaadha.
Kenya jajjabduuri Kenya laafacha'u lafeen Kenya jajjabduuri Kenya laafacha'u obsaan durraan gargaamadhaan yaa Kenya bakka ga'u damma isaatii hidhachiisaa kan bakka keenya bu'u nu dildilaa taane sabni cunqurfamaan bilisaa ga'u nu dildilaa taane sabni cunqurfamaan bilisaa ga'u maalamanii jaalawwan qabsoo kufanii maalamanii jaalawwan qabsoo kufanii Oromiyaa falmachuu fasaadu'aa kan dhuganii yaadannoo teenya kaasaatii galiin nu gayaa jiranii baakeenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii baakeenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii. Lafeen keenya kanatti Nagamoji keessa lafeen keenya kanatti waraabessi irraa nyaate allaattiillee kan boqotu bakkatti naafirraa sangaa keenya falmatu daandii dhugaarraa yoo maaytan isin duraa mul'atu daandii dhugaarraa yoo maaytan isin duraa mul'atu. Maalamanii jaalawwan qabsoo kufanii maalamanii jaalawwan qabsoo kufanii Oromiyaa falmachuu fasaadu'aa kan dhuganii yaadannoo teenya kaasaatii galiin nu gayaa jaanii baakeenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii baakeenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii. Maalamanii jaalawwan qabsoo kufanii maalamanii jaalawwan qabsoo kufanii Oromiyaa falmachuu fasaadu'aa kan dhuganii yaadannoo teenya kaasaatii galiin nu gayaa jaanii baakeenya hidhaachuu